Ajjechaan namoota nagaa irratti Oromiyaa keessa raawwataa jiru sadarkaa yaaddeessaa irra ga'ee jedhame. Dhiittaan mirga dhala namaa lammiileen nagaa walitti bu'iinsa keessatti gahee hin qabne irratti raawwatamu Oromiyaa keessatti haala yaachisaa ta'een kan dabalaatii jiru. Itoophiyaan yoo walii galtee hojiirra oolchuuf kaatee humnaan ofirraa ittifnaa jette Somaaliyaan akkaataa ajjechaa tibbana cuqqaalaatti raawwate gaafanneerra. Gujiin aannan pilaastikiitti akka hin elmamne dhorke. Laasiki elmuu aadi malee jarkeen annaquu aadi malee intalli durraa diida baateen bultuu aadi malee. Waa'ee Koloneel Dabalaa Dhiinsaa fi kaan dabalee ammayyuu taana isiniif dhiyeessa. Manni Kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa Gadaamii Cuqqaalaatti abbootiin amantaa 4 hidhattootaan erga ajjeefaman booda kanneen achi jiraniif eegumsa akka cimu gaafatte. Manni Kiristaanatti monokseewwan Gadaamii beekamaa Abuna Gabra Manfas Qidduus jedhamu keessaa erga botaman booda ajjeefamuu himteetti. Biiroon bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa dhimma kana laalchisuun ibsa guyyaa kamisaa baaseen ajjechaa kana hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo shanee jedhee waamutu raawwatee jedhe. Kanneen kana raawwatan irratti tarkaanfii fudhataa akka jirus ibseera. Hidhattooti ajjechaa kanaan himataman garuu ammatti homaa hin jenne. Ajjechaan kun garuu akkamiin raawwate? Maatii olaanaan mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaa qajeelcha piroojeektiilee waliigalaa kan ta'an Malaaka Hiwoot Qomoos Abbaa Walda Seefuu Galataa dubbiseera. Maggaayii Gadaamii, Barreessaa Gadaamii fi itti warramuu achuma keessa barsiisaa kitaabaa qulqulluu kan ta'an fi tokko inni afuraffaan immoo kanuma achi keessa tajaajila kennu danaan warra abbootii kana afuran sadeen bultii 13tti fudhatanii isaan achitti hambisanii immoo waa'ee isaanii gaafachuudha. Lamaan immoo kottaa hin haasofnanii waamanii tokko hin baqatee afuran achumatti Gadaamiidhaa gadi buusanii Gadaamirraa kan sa'a lama deemsisu Takla Hayimaanotii jedhamu tokko jira gaditti bakka sanatti fuudhanii bu'anii achitti ajjeesanii irraa deeman. Reeffa isaanii sooromatoo toora san jiru warra gara Adulaalaa jedhu deeman achi karaarra jiru warra achi jiru uummata achi jirutti fa'aa baasee reeffa isaanii kaasee gara Takla Hayimaanotii keessa yaa'u xiqqoo ijaaranii awwaalan bakka tokkotti. Aleellaa kana kan raawwate eenyu? Garuu kan haga ammaa manni mootummaattis kanaan dura ittimnee turre eegumsa akka godhaniif aleellaa kanaan godhaa jiru garuu warra eenyummaan isaanii hin beekamne warra hidhataniiru garuu hidhataniiru. Warra hidhatanii kanaan duras Gadaamii kana yeroo sadaffaadhaan kun hidhaa jiru dhohisaa jiran. Kanaan duras dhaqanii Gadaamii midhaanis maallaqa hundumaa irraa fudhataniiti. Deemanii yeroo jalqabaa isa itti aanu immoo deebi'anii ammas midhaanis qawwee Gadaamiidhaan ittiin eeganis fudhataniiti maallaqa sarraa fudhatanii garafanii abbootii qullaa isaanii dhaabanii warra abbootiin achi jiru immoo abbootii siyaasatii miti abbootii lubbuu ofiitis biyya Itoophiyaadhaaf kadhannaa kadhatan malee nama poolitikaa miti warra achi keessa jiru. Kanaan duras Gadaamii kana gadhiisaa bahaa jechaanii duranii Gadaamiin kun immoo waggaa 100 meeqaa oolan kan achi ture. Hin beekama Gadaamiin kun akkuma addunyaa irratti mara hin beekama. Kanaafuu beekanii kan hojjechaa jiru warra toora jiru. Kanaafuu mootummaadhaanis barreessuudhaanis gaafanneera qaamanis gaafanneera kaleessa warra makalaakaa biratti bilbilee makalaakaan achi dhaqee akka bulu gooneera. Gara fuulduraa immoo Waaqayyoon beeka qabu namaaf. Kana dura marsaa 2 saamichi irratti raawwatamee amma immoo abboota mana amantichaatti irratti ajjechaan raawwatamee jechuudha. Jeeyyan kanaan dura marsaa 2 irratti saamii bichaa miti rukutanii yeroo 2 godhanii yeroo sadaffaa lubbuu abbootii keenya abbootii baay'ee jaalataman abbootii baay'ee kabajaman ajjeesanii badee irratti gatanii deeman jechuudha. Kanaafuu ammas kun akkuma jiru warri Gadaamii keessa jiru ijoolleen kitaaba adda addaa baratan hanga 300 ta'an molokosaan immoo 240 ta'an waliigaltiitti 540 namni ta'achi keessa Gadaamii san keessa jiraata. Akkuma beekamu warri kun haga ammaa midhaanis hin nyaanne waan nyaanne bataskaana keessa bulan hin dhufna amma salkan dhufna nu eegaa jedhanii ergaatti erganii odoo rafin akka namatti tolu rakkoo adda addaa keessa bulan jechuudha warra achi jiru ammas. Ajjechaan namoota nagaa irratti naannoo Oromiyaa keessatti humnoota nagaa mootummaa fi hidhattootaan raawwatu sadarkaa olaanaa yaaddeessaa ta'uu qorannoo mul'ise. Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa godinoota Oromiyaa 9 keessatti qorannoo waggoota 2 taasise yeroo ifa godhetti kan kana jedhe. Badiiwwan raawwatan kanaaf humnoota mootummaan alatti hidhattooti waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattooti faannoo himatamaniiru.
Humnooti mootummaa miseensota maatii tokko dabalatee haleellaawwan garaagaraa raawwataniin lammiileen nagaa ajjeefamuu gabaasichi ibsa. Akkasumas hidhattooti waboo hojjettoota mootummaa 26 Naqqamteedhaa gara Saasigaa yeroo deeman waggaa 2 dura butanii fudhatan amma onaa lubbuun jiraachuun isaanii hin beekamu kan jedhe gabaasichi badiiwwan kaaniifis hidhattoota himateera. Akkaataa qorannoo kanaan qaamoleen kunneen seerota biyya keessaa fi idil addunyaa cabsuun murtii seeraa malee namoota nagaa baay'ee ajjeesaniiru jedhe. Kunis sarbama mirga namoomaa olaanaadhaa jedha gabaasi fuula 11 irra ba'e. Sababa kanaaf qaamolee lola keessa jiran marti lubbuu qaamaa fi qabeenya lammiilee nagaa tiksuun rakkoo jiru marii nagaan akka furan gaafateera. Obbo Imaad Abdul Fattah dhimmoota ijoo qorannoo kana keessa kaan irratti koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa dubbiseera. Garri caalaan isaa ajjechaadha. Dabalataan ammootu namootni dhabamsiifamuun forced disappearance wanta jennu qaatiin namoota jira. Jajjaboon isaanii wantoota kanneen irratti kan fuulleffatanidha. Badii kana keessatti humnoota mootummaatu bal'inaan himatame dhimma kana irratti qaama mootummaa gaafattanii deebiin argattan jira. Deebii akka itti kennan gaafanneetu turre haa ta'utii hamma guyyaa riippoortiin kun bahetti deebiin itti hin kennamne. Hidhattoonnis badiiwwan garaagaraan himatamu himannaawwan jajjabaa hidhattoota kan irratti ka'u tarii garee kanaaf gaaffii dhiyeessanii deebii siin kennanii jira. Koomishiniin mirga dhala namaa Itoophiyaa waajjira mootummaati. Akkuma beekamutti waraana adda bilisummaa Oromoo Itoophiyaa keessatti shororkeessaadha jedhameetu paarlamaadhaan kan itti murtaa'edha waan ta'eef dhaabbilee akkasii wajjin hariiroo hin qabnu waan ta'eef haalli isaan itti gaafannee deebii isaan irraa argachuu dandeenyu hin jiru jechaadha. Adeemsa yookiin immoo qorannoo keessa waggaa 2 keessatti badiiwwan raawwatan kun dabalaa jiru moo xiqqaataa jiraachuu akeeka? Egaa nuti wanta kana yeroo dheeraadhaaf itti dhiyeenyaan hordofaatu turre keessattuu yakki dhiittaan mirga dhala namaa lammiilee nagaa walitti bu'iinsa keessatti gahee hin qabne irratti raawwatamu Oromiyaa keessatti haala yaachisaa ta'een kan dabalaati jiru. Amma akkuma duratti naa kaaftanii humnooti mootummaas hidhattooti waboos akkasumas hidhattooti faannoos himatamaniiru. Maal jedhaniiti lammiilee nagaa balaarraan ga'u isaan maalirraa kan ka'edha? Lammiileen nagaa walitti bu'iinsa qaamolee namaan jidduutti geggeeffamu keessatti kan balaadhaaf saaxilaman yoo ta'u gariin isaanii ammootu namoota nagaa ta'ee jedhaniitumaa itti xiyyeeffatanii ajjechaan iddoon itti raawwatame hedduutu jira jechaadha. Kun yeroo baay'ee akkamitti raawwatama qaamoleen mootummaa waraana adda bilisummaa Oromoo deeggartu jechuudhaan waraana adda bilisummaa mootuu namoota mootummaadhaaf hojjettu mootummaa wajjin hojjettu jedhaniitu xiyyeeffannootti godhuudhaan akkasuma ammootu hidhattoonni saba Amaaraa namoota sabaan Oromoo ta'an bifa garaagaraatiin shakkii irraa qaban xiyyeeffannoo gochuudhaan kan raawwatame jechaadha ajjechaan kun. Akka Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatti falli maal ta'uu danda'a? Irra deddeebiin akka jechaa turre walitti bu'iinsa Oromiyaa keessaa mariidhaan ala furmaata irraa argachuu hin danda'u amantaa jedhu qabna. Kanaaf qaamoleen walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaatan gadi ta'aniitu mari'atanii dursa rakkoo saba kanarra gahaa jiruuf kennuudhaan mariidhaan kan akka furaniidhaan nuti irra deddeebinee waamicha kan goonu itti gaafatamni akka mirkanaa'u namoota miidhaan kun irra ga'eef beenyaan akka kafalamudha kan nuti waamicha goonu jechaadha. Tole guddaa galatoomii Imaad. Baay'ee galatoomaa. Amma mooduun gaggabaaboon sinitti himaa pirezidaantiin Somaaliyaa Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaa Soomaaliyaan waliin raawwatte yoo itti fuftee humnaan ofirraa ittifnaa jedhan Hasan Sheek Mohammud Rooyitersitti akka himanitti taanaan kanaan ala loltoota Itoophiyaa Somaaliyaa keessaa baasuuf yaadan qaban. Torban kana jila guddaa godina Gujii Ardaa Jilaamee Bokkootti raawwateen Abbaan Gadaa Gujii Haaraa baallii fudhataniiru. Abbaan Gadaa Harmuufaa Jiloo Maandoo turtii waggaa 8 booda baalli isaanii Gadaa Roobaleetti dabarsaniiru. Baalliin walharkaa fuudhu raawwatu dura guyyootaaf lallabatu ture. Sirna Gadaa keessatti lallabi tumaa seeraati. Seerota ba'an kan ammoo Abbaa Gadaa Haaraa muudametu hojiirra oolchuuf dirqama qaba.
yuubni tokko oggaa labsii labsu jalqabu qophisee jedha. Kunis nan jalqabaa jechuu yeroo ta'u erga labsee xumure immoo toggisee jedha. Nagaa akka jechuuti. Kana malees yaada miseensa yaa'aa tokko kan mormu yoo ta'e qoxxisee jechuun dubbata. Seerota haaraa Gujiin tumate keessaa pilaastikitti elmuun aadaa miti, dubartii rifeensa murachuunis aad malee jedheera. Amansiisaa ifaan kunneen akkamiin ba'an jechuun yaa'aa roobalee keessa sirna gadaan hayyuu kan ta'an jaarsoo Dullachaa Boonayyaa gaafateera. Gadaan tun seera qabdi, gadaan tun gadaa nagayaati, gadaan tun gadaa quufaati, yuuba santi lallabbii dabarsa ilmee diqqiyyo ofi. Aanaan loonii horatanii aada'a, yoo horatanii okolee elmanii aada'a, laasikii elmuu aadi malee, jarkeenan naquu aadi malee, intalli durraa diida baateen bultuu aadi malee, mana haadhaa bultii aada'a. Gujii okolee qabaa aada'a, gujii loo hariirtiin qalataa aada'a, waddeessaa hariirrataa aada'a, gujii aadaa qabaa aada'a, aadaa tanaan bulee le'a aada'a, aadaa tanaa horee buleeraa aada'a, sabaduudii qabatee bulcheeraa aada'a, gujii aadaa tanaan bula. Fakkeenyaaf lallabni soddaa maalii? Lallabni mukaa, lallabni rifeensa dubartii maalii wantoonni kun? Muka kanallee murina, kan murtanullee hajjisitan kaan bira dhaaba jedhee guddaan yuubi gadaa Gujii hin lallabaa. Kan mataatti yennaa deebine intalti mataa qaddi, kaayoo qaddi, intalti mataa gadi buufatti, quttoo qaddi, intalti durraa quttoo mataa irratti faaya mataa gubbaa san keeyatti durra waan jedhan san achiin beekan. Heerumteen jirtu abbaa irraan qaddu jechuudha. Maaniin beekan? Faaya qaddi, faaya mormaa qaddi, quttoo qaddi. Jaarsi immoo horooruma an qabadheeru tana horooroo tana qabata, horooroo tanaan deema guddaa waan ta'eef. Tole, aannan okoleetti malee akka hin buufamne pilaastikii jerikaanaa maaliif kun jedhame meeqa? Okoleeni loonirraa baay'ee duruu gogaa loonii hodhanii, gogaasa hodhanii gogaa waan loonii loonumaa itti elman. Laastikiin immoo waan biraa waan ta'eef laastikii santi yennaa elmanee itti naqane horiin sun aanan sun keessaa goga. Addaataa qaaliyaa ta'e hin bada jechuudha. Yoo okolee kaan ta'e elmane saali sun maan ta'e hin mirga. Waan mirgu waan ta'eef okolee aadaa Gujiiti, okolee aadaa Gujiiti, horooroo aadaa Gujiiti. Waan kana jedhee Gujiin Oromoon lasii tana dabarsa. Akkamiin hojiirra oolamee lallabni kun walumaa galatti? Walumaa galatti amma yennaa lallaban kana gumii ta'aneeranii gumiin sun kun odaa jala teetti yennaa lallaban kana wanni kun dhuga'aa misa qaddii, mirga qaddii, quufa qaddii jedhee namni barate keessanii kunillee fudhatee dubbiin tun dhuga'a jedhee gara keessan gara dhala duubaa yoo dabarse dhugaa sanii fudhatantee misi deebi'ee mirgi deebi'ee aanan deebi'uu qaba. Namni lallaba kana cabse yookiin seera kana cabse akkamiin adabama? Namni seera kana cabse gadaa himatanii, hayyuu himatanii seera cabseera korma qabaa, kormaa goronsatti mura, saddeetilletti mura. Addeetanaan muraa tana fudhatee yakka kanarraa deebi'ee aadaan tu aadaa dansaa jedhee ka'ee beekkatee beeksifamee aanaan bula Gujiin. Gosa kaan irratti illee ni hojjeta seerri kun, seerri lallabni beeku. Gosaayyuun layya'u Gujiin. Gujiin duruutti galan malee namallee ittiin galu, garasaa galan malee gara namaan galu, hagalu sallee maan godha. Hin seesaaf, hin miidhassa. Saba biraan jedhu hin layya'u. Ati Amaaran jedhu, ati Daraasaan jedhu, ati Kambaataan jedhu, ati Gudeella Hadiyaan jedhu qabatee ka'ee nama hundaaf eebbisee eebbaan dabarsa Gujiin aadaan buleera waan ta'eef. Koonoleel Dabalaa Dhiinsaan akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1930 keessa Wallaggaltaa Gimbiitti dhalatan. Qondaalli waraanaa kun kanneen mootii Haayile Sillaasee aangoorra buusan keessaa tokko. Gaafa dargiin karaarraa maquu sirrii miti jechuun nama jalqaba Mangistuu Hayilamaariyaam dura dhaabbatanii jedhu kanneen beekan. Barreessaa fi qorataa seenaa kan ta'e Yaasuu Kabbabaa waa'illi keenya hiikaa fiixasaa dubbiseera. Maayyii Haayile Sillaasee aangoorraa buusu irratti barruun barreeffamee eenyu dhaqee haa dubbisu kan jedhu irratti namoonni walii galuu dadhaban jechuun hin sodaatan. Sababni isaa immoo bara sanatti Haayile Sillaaseen akka muudama rabbiirraa aangoon kennameefitti ilaalama waan ta'eef maajooritiin namaa akkasitti amanaa nama kana fuuldura dhaabbatanii haasa'uun haafuuti isa duubayyuu waan hamatan ta'e sharariitiin nama hin jedhamee sodaatamu. Barruun qophaa'ee Haayile Sillaasee masaraadhaa baasuudhaaf shaalaqaa tokkotti kennamee ture. Gaafa dhaquu Haayile Sillaasee fuuldura dhaabbatee dubbisuu dadhabe. Uuziitti kennamee jira. Gaafa uuzii naanneffatanii Haayile Sillaasee tolseenan gurbaan harki hurgufamnaan Dabalaa Dhiinsaa harkaa fuudhee waraqqicha fuulduratti qabee uuzii harka tokkoon qabatee namni Haayile Sillaaseen aangoorraa bu'u ifatti gadi bahee dubbise Dabalaa Dhiinsaa. This is historical. Kanuma dhugaa jechuudha. Karaa biraatiin yommuu qa'ee shibbirnachi shibbir jedhanii namoonni magaala keessatti taphataa ugaa kan jedhamu kun jalqabu labsii baasan.
labsii yeroo hatattamaa namni akka magaalaan baane magaala takka wanti tokko seenne keessattuu immoo Ihaappaan beelensaa waan magaala ta'eef namni magaalaa beela rakkatee akka deeggarsa dhaabuuf kan jedhu midhaan akka seeneen gurguramne qoraan akka seenne koreen labse. Isa koreen dargii dhaqee waan kana labsee dhoowwe sana namni kana godhe warra siyaasatti dhiyoo jiru. Warri kana keessatti dhumu garuu miskiinota hundumaadha. Kanaaf ani Dabalaa Diinsaa kanatti hin amanu jedhee isaan hin eeyyamsisne dhaqee bane keellawwan hundumaa. Tokko kana lammaffaa Abiyyuu Xibbaqaa kan nama fixu sana halkan walitti waamee jechuudha. Namiyyuu akka karaarraa galu akka hin duune. Karaa biraatiin immoo warreen Abiyyuu Xibbaqaa qawwee baasanii nama ajjeesan suni namatti darbanii akka nama ajjeesne kan koreen dargii akka ajjeesan murteessan kophaasaa murtiisan kan dhoowwe Dabalaa Diinsaati. Dabalaan miseensa dargiis ta'u waan dargiin godhe san hundumatti nama amanuu miti. Amma gaatuunaa kaastirta namoonni akka koloneelii Dabalaa Diinsaa kun seenaa Itoophiyaa keessatti wanta guddaa godhanii keessumaa Qashibbirii hambisee magaalaa Finfinnee beelarraa hambisee garuu seenaan isaanii xiqqoo barreeffama maaliif ta'a namoonni akkasii maaliif wanta akkasii Itoophiyaa keessatti barama itti yaadda? Seenaan Itoophiyaa seenaa garee baabsati. Wanti Dabalaa fa'aa mudates waan akkanaati. Dabalaan dhimma tikaaf nageenya biyya keessaa yeroo hojjetetti waan irra ga'e hundumaa hin gabaasne. Waan arge hundumaan ajjeefnii akkaataa itti wantoota irraa dhiisee irraa hambisee biyya kana dargaggeeyyii biyya kanaa ceesisetu jira. Bara dargiin kufee jechuudha. Bara 1991-92 faayinaalii Dabalaan ni hidhame. Waggaa 20 wayii hidhame beektamne. Maaliif hidhanii yoo jette Dabalaa Diinsatii fi Faatee Abbaa Jamaal kan jedhamtu qabsooftuu guddoo tokko jira nama Jimmaa. Waajjira adda bilisummaa Oromoo kan guulallee kana dhagaa. Achitti mul'ate Dabalaan. Hidhamuunsaa ijaa achitti mul'ateef malee ija dargii keessatti aangawaa olaanaa ta'eef miti.